dubartiin maaliif abbaa manaa isii abaarti? Sababiin dubartiin abbaa manaa isii abaartu maali? Gaafa duraa maaliif itti dabalamte? Erga ittaan baatee maaliif abaarta? Wanta itti jira. Abbaan manaa kiyya akkasii, jaalallee kiyya akkasii miti. Maal isinii godha abbaa manaa kiyya abaarte maal fidde? Asirratti jechuudha. Dubartoonni tokko yeroo abbaa manaa isaaniitiin gadi ba'an wallabanii abbaa manaa isaanii arbaaran jechuudha. Dubartoonni tokko mootiyyuu ka abbaa manaa isaanii masaanuu jira miti amma yeroo ammaa kana masaanuun baay'ee gaarii ta'aa deemaa jirti jechuudha. Dubartoonni tokko immoo abbaa manaa isaanii abaara. Yeroo abbaa manaa keessan abaartan maaltu sitti dhagama? Akkamitti yaadda? Duraanoo akkamitti wajjin jirti? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessatti jecha. Dubartii abbaa manaa isii abaartu. Ati akkasii, ati akkana. Arasi gatee haadem qilee haadheetu maaliif abaarta? Haadem riskiin kee lafa jirti. Ati borka biraatti heerumuu dandeetta. Yookiin yoo isatti balleessite keessaa gadiitti. Yommuu itti balleessite ati keessaa gadiitti heerumta. Kanammoo dagate garuu yeroo abaartu kanatti maaltu sitti dhagama? Akkam jettee abaarta? Kaleessa maal hojii taate? Kaleessa barmister hojii haasoftee, kaleessa waajjii hojii taatanii, kaleessa seenaa itti hojii dabarsiitanii. Yeroo inni har'a maaliif si gatee deeme? Si gatee haa deemu kalas. Maaltu abbaa manaa kee si abaarsisa isa si gatee deeme? Wanni immoo ati miidiyaa irratti baatee abbaan manaa kee abaartuuf maali? Abbaa manaa kee qofa otoo hin taane dhiirota hedduu maaliif abaarta? Abbaa manaa kee bichaa miti. Dhiironni nama tokko amma fakkeenyaaf shamarran takka dubbii reetee adamee fi haadha manaa isaa irratti yoo kallaatan ta'e tuqaan inni isii tuqe gadhiisuun inni isii hiike ijoollee shamarranii hunda isaanii dubartoota hunda kakkaasa jechuudha. Akkamitti hojjetan rakkoon kun bor akka nurra hin geenyeef isaanillee iyyatan jechuudha. Dubbanna nuti hunduu jechuudha. Hoo asitti maaltu jira? Erginni si biraa deeme maaliif abaartaa? Maaliif bootta? Kasi boochisu maali? Erga intala aqlii qalbii qabdu taate maa miidiyaa irratti baata? Si gatee deeme miti. Wanni miidiyaa irratti baatee isa abaartu maali? Akkuma ijoollee shamarranii samuun haadha manaa reetitiif dhukkubsatan kan gaafa ati gadi baatee ilma dhiiraa tokko arrabsitu dhiironni illee akkasumas irratti ba'an jechuudha. Si arrabsu mirga isaaniiti. Garuu immoo si maaltu sitti dhagama? Yeroo abbaa manaa kee gabaate goota jiidhaara. Kaleessa barbaa wajji taate beektaa? Har'a moo maaltu jibbaachi ga'e? Haa deemu deemellee jechuudha. Yeroon ammaatuyyuu deemsuma waan ta'eef. Maaliif namni yoo hin ta'iniif biraa deema. Dirqamaan namni nama bira taa'u hin jiru. Garuu maaltu miidiyaa irratti si baasee si arrabsiisa? Dhiira tokko shamarreen takka yoo jaalatte bira teetti. Yoo hin ta'iniif immoo biraa deemti. Dhiirris akkasuma jechuudha. Dubartii takka dubartii amala badduu, dubartii galgalallee ganamallee sa'aatii masa kan deeman qanyiftu dhiirotiin dubartii akkana wajjin hin teettu jechuudha. Maaliif firee qanyaan isii sun bowwoo isatti ta'a. Hojii isaatirraa isa balleessa. Hin gufata yeroo gufatu yeroo kufu deebi'uu hin danda'u. Gonkuma. Isinoo akkamitti deebisuu dandeettan? Isa duraan haasoftee deebisuu hin dandeettu. Isa duraan haasoftee afaan keetiitti deeffachuu hin dandeettu. Namoonni tokko dhaqanii lafee waraanan hidda namaa tuqan jechuudha. Maaliif hiddi namaa tuqama? Sababa kanaan jechuudha. Sababa firaa, sababa obboleeyyanii, sababa obboleettiitiin kan lafee namaa waraanamtee saba kanaan bultii wal gadhiisuuf jira jechuudha. Kun maaliif ta'e? Dhugaa dubbachuuf mucaa wayiitu jira. Isaan lachuu otoo wal jaalatanuu sababa obboleeyyanii gargar ba'an. Isin obboleeyyan jechuudha. Yeroo hunda dhiirotiin wantoota akkanaa kana hedduu isaaniitu jira jechuudha. Mucichi miskiina ture.
garuu obboleeyyan immoo akka misinii jedha. Yeroo kana keessatti nama miskiina mootuyyuu harka haadhaa, harka obboleeyyanii, harka keessattuu harka abbaa fi haadha yoo ta'an keessatti obboleen qabdee siin deete taanaan jireenyi kee guutummaan itti eegama. Okay, isi darbee dhiisi. Ati isa si biraa deeme maaliif arrabsite? Wallaahi faayidaatti akkasii hin qabu. Maaliif yoo jette as keessatti inni boorsi fuudhuuf deemu ati jireenyi kee guutuu adda hafta. Anallee borkanumatti kan arrabsite jedhe sirriitti xiyyeeffate kanan dagate. Gaafa anallee akkuma isa kalee arrabsite san anallee arrabsuuf teetti tunniitii naan taatu jedhe dhirri si jaalatu jira. Garuu gaafa viidiyoo kee ilaale, gaafa hojii kee arge, gaafa haala kee arge sirraa deessa. Kun immoo dadhabbina keenya jechuudha. Nama tokkoon erga wal dhabde wallaahi deebii tokkotti hin deebisin. Si gatee hiriyaa ta'ee abbaa manaa kee ta'ee hiriyaa ta'ee taate abbaa fedhe. Gaaf si gatee deemu inni yookaan si gatee deemu. Wanni mootuu si boojisu hin jiru. Wanni mootuu si miidiyaa irratti baasee si labsiisu hin jiru. Wanni immoo dhiirota walitti qabdee arrabsitu gonkumaa hin jiru. Sababbiin isaallee inni tare wanni fuutu hin jiru. Hojiin ati hojjette arrabni ati hojjette kun immoo boru ilmoo keetiitti darba. Hin turti malee. Maaliif warroonni wanta akkanaa yeroo namaan gargar baatan yeroo hiriyaa keessan jaalallee keessan gara abbadda miidiyaa irratti fixa faayaate keessan siitaa ofii immoo araarfadhu. Ijoolleen shamarranii amaloota badaa jirtan. Mistira namaa kan baasu hiriyaadha jechuudha. Hiriyaan itti garaa himattu jira. Hiriyaan keessa beekutu jira jechuudha. Dubartoonni yeroo ammaa kanatti inaaffan isaanii baay'ee kan cimaa deemudha. Garuu dogongoruudha. Inaaffan kee yeroo akkatti cimee deemu kana jireenyi kee hunduu deegamaa deema. Ittiin inaafin bakka fedhe haa oolu, bakka fedhe haa galu, haa haasa'u bilbilallee. Garuu immoo booddee simatti gala. Karaa hedduun maloota hedduutu jira jechuudha dubartiin. Inni si fattanuuf ta'a. Inni waan adda hin jira kan nutti jechuudha. Kanaafuyyuu amala keessa sirreeffadha. Amalaan nama hojii jiraadha. Amala yoo qabatte bare amma fakkeenyaaf haadha manaa reetii jechuudha. Akka isin dhibbatti amala hin qabne hubadhee jira. Akkamitti hubattee jettan haasofni asliin haasoo asli jechuun reetiidha. Hin beekanitti haasofni inni haasoo hundi isaa akkan hubadhetti inni waa'ee akka amala isin hin qabnetti dubbata jechuudha. Tokkoffamaan amala kee sirreeffadhu. Akka dubartiin badduu taates maratti hubadhu. Namoonni yeroo ammaa kana dubartoonni sirriidha. Reedii ijoolleen shamarran hedduu jaalachuu dandeetti. Reedii abbaa fedhe. Garuu immoo isin dogongoruunis galgalaa kana keessatti qannisuudha. Innis akkuma dubbatetti maal jedhee rakkoo kiyyaa rakkoo mana kiyyaatiif ani miidiyaa irratti dhufuu dide akka ijoolleen tiktookii taphachuu wallaalee geemii taphachuu wallaalee kun eessa jirare of yaadaan ijoollee shamarranii mana kee keessa jira dubartii jira haadha manaa isaa sanarra bara otoo ati dubbatuu baattee baamanaa kee jettee keessatti ulmoo irraa argattee jechuudha. Wallaa dhiiratti hin gafinaa. Dhiiratti hin gafinaa. Amalaan horadhaa. Fakkeenya hajjii fudhaa. Hajjii kaleessa jechuudha. Hajjiin kaleessa namni hundi dadhabe. Amma dhugaa dubartii jaalala nama jaalatu tokko gaafsa biraa socho'ee beekta jechuudha. Amma hokkam ta'e jiraachaa jira. Erga gaafa caaltuun biyya galteetti hojii isaan eegalee fuudhilee gadhiisee itti eegalee fuudhi garuu amma sirraa'ee jira jechuudha. Maaliif ree wanni inni sirraa'eef dhugaa arga jechuudha. Waa mucaastii san irratti raawwataa oolee hamma isii miidhaa ture dhugaa isii arga jechuudha.
garuu abbaa dubartii lamaa ta'e kabajaan horataa jira. Dhiironnis namatti hin gafina, dubartoonni illee dhiiratti hin gafina. Amaloota akka mee mucattiidhaa fakkeenyaaf caaltu fudhaa. Fakkeenyaaf faayoo fudhaa. Faayoon nama miskiina jechuudha. Maaliif ree irraan kaan gaafa dura naatullee gaafa suuta keessa jireenya isii itti ifaa deema. Namni kun akka boruufis ta'u abdattee mucattii sanas akka miskiina taate abdattee kaalaas jireenya isii jiraatu jireenya ofii jiraatu namni jechuudha. Maaliif biyya ambaa keessatti nama dalagee jiraata. Eenyumtuu taa'ee jiraatan jiru. Asirratti wanni na ajaa'iba tokko jechuudha Hamzaadha. Hamzaa ani beeku haadha faatee fuudhee finfuunee garuu na ajaa'ibe baay'een taasisabe. Baay'ee taasisabuun kiyyaa Hamzaa fuudha 4 fuudha 5 fuudha 10 fuudha. Wakabaa qaamni tokko zim jedhanii wakabaa ufan jechuudha. Takkittiin fuudhuu hin danda'an. Biyya san keessatti takkittii fuudhee namni ilmoo irraa argachuun gaaraatti ta'a. Dubbatee jira istaasni. Ilmoo argadhaa jedhe. Saba maaliitiif jedhee ilmoo fuudha malee akka ilmoo isaan argate. Biyya Kaayiroo keessatti nama tokkichatu boolloo takka keessatti nama 4 boolloo takka keessatti awwaalama. Otoo kana beekanii fuudha. Taayee fuudhan agarsiisuudha himata. Maaliif soban? Reediin 4 fuudhuuf ta'a. Reediin 5 fuudhuuf ta'a. Anuu 4 fuudha bilaalee jedha. Astaghfirullah laazim. Maa fakkeessu? Wanta hin taane maa dubbatu? Takkaayyuu horachuun biyya ambaa keessatti isaan biyya san keessatti jiru dhiisate sabni biyya sanitti dhalate biyya Ijibti keessatti dhalate isaanuu jireenya isaanii itti ulfaataa jira. Biyya ambaa keessa jiraatan akka nu gadi qabe jennee bulu kanattis bulu baatan bakka hojii isaaniitti akka finxiixaatti naqanii deeman. Maaliif ree hin beeknu nuti hunduu jechuudha biyya ambaa hanga ulfaatu. Biyya Ijibti keessatti dubartii 2 fuudhuunis takkitti hinuyyuu gaara isiniti taate. Hin anjabina ijoolleen Kaayiroo saniin jechuu barbaadate. Akka asilee kanatti namoota hedduutu jira. Gaariin jechuudha. Jireenya isaanii uffataa jira. Garuu wakabaa bu'aata kan qabu akkanumas zim jedhanii odeessan jedhu. Kana viidiyoo keessanitti dheeressa jira. Ijoollee shamarranii amala qoradhaa amala qorachuuf yaala. Tuffannaa hin deemina waa tuffachuu hin fe'ina. Abbaa manaa keessan tuqqaneessan abbaa manaa keessan akka dubartii biraa laalu kan taasisu isin masii mataa keetti. Gaaf mataa kee qolloftee abbaa manaa kee dubartii biraatiif kennite. Gaaf mataa kee bantee immoo abbaa manaa kee namni tokko sarka fudhachuu hin danda'u. Isin jechuu barbaada. Laayikii shir sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya laayikii. Dislaayikiin hin jiru laayikii qofa. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.